Ana tajaajila Waaqayyoo man qorqoraa isaa godhatee ittiin eebba isaa gadi sitti roobsu sinitti roobsu tubboo isaa godhatee eebba isaa gadi sinitti harcaasu gooshamaa gooshuuti leensaa. Qabxiin sii dhufuu dinnaan tajaajila filattee gurbaa. Waaqayyo sii fadhiisu. Maanni mataan dur xaqallalamaan turree gooftaa. Jechuun kun egaa staayiliidhuma keenya hiriyaa koo sana beektamini man qorqoraa Waaqayyoo sana. Maanni too maan qorqoraa taatanii dhumtanii ishi maan qorqoroochi maal jettanirre? Abjuudhaan arge guyyaa fuudha isaa kanas. Ishee fuudhus abjuudhaan arge. Yaa'u isheen abjuudhaan argee si fuuchuu ka'u siidha. Maal kun eessaa ba'ee? Leensa inni si dabbare yoo ta'e garuu anis hin fuune. Dhugaamu. Jetteere. Hin fuune jechuun hin fuune anis. Hin fuune? Gomataan saanii nuddaan deebi'ee kufa adduba. Ani ajoota keessaa akkaasa tokko ta'u. Amma yeroo kana Waaqayyollee waan hunduma naa kenne kophaa koo amma yoomittiin hojii tajaajilaa kana hojjedha garuu ani faan amma yooma fuudhan jedhee. Mee kan koo dhiiseen amma mee ka'eeni leensaa tokko argee kan gamteessaa tokko itti mul'ata. Bakki bashannanaa kun jiraayi. Ameen ameen. Siyaa galatoota. Seetu tajaajilaa kennu godheera. Eesh. Gamteessa. Maal amma mucaan kun isin mana qore. Leensa. Bilbila ishee maalee dheen qabee laata? Aloo. Hello. Ameen. Waaqayyo si haa eebbisu. Attam nagumaa leensaa. Nagaa kuudha dhiifama eenyu jedhu? Nagaaf araarri Waaqayyoo ayyaanni fi eegumsi isaa simboo fulfinni isaa sirraa buufatu nagumaa. Ameen. Dhiifama eenyu jedhu simbarree. Nan beektu taanaan eenyuun beekta na barta si barbaadeen ture nagaadha miti. Bilbila cufachuuf ani dhiifama maqaan qabdu namichoo. Jihaadha ishee badu namichoo naan jettee wani. Dhiifama ana tajaajila Waaqayyoo man qorqoraa isaa godhatee ittiin eebba isaa gadi sitti roobsu sinitti roobsu tubboo isaa godhatee eebba isaa gadi sinitti harcaasu gooshamaa gooshuuti leensaa. Gooshamaa sidhaayi. Ameen. Nagaa keedha miti? Waaqayyo si haa eebbisu. Nagaadha. Maalarree isaa baate maalisayyuu immoo sagaleen kee onatti furdate utaalloo si qabeere. Utaalloo maaliiti tajaajilaadhaan itti fakkaata maal jechuudha. Amma istaadeemii guddaa isaan tajaajilaa oleen amma reef hin ba'a. Sagaleen kanaaf malee utaalloo miti. Tolee maal ajajamu? Laa akkas jedha mala tajaajilaa jalan deebifamu. Tajaajila itta'u gooshamaa maa inni wajjin baranne miti kutaa 12 wajjin qoramneefni. Qabxiin sii dhufuu dinnaan tajaajila filattee gurbaa. Waaqayyo sii fadhiisu. Wanti qabxiidha wajjin walitti fidu hin jiru. Ani qabxiin dhufuu baatus qabxiin dhufus durin tajaajilaa ta'een. An durumayyuu tajaajilaadha yeroon duriyyuu. Amma isa dhiisiiti si barbaadeen ture si arguu barbaadeen. Nagumaaf immoo?
akkas jedha mala tajaajilaa jala hin deebifamu nama waaqayyotti hin deebifamu gooshamaatti immoo asii waliin dubbatamu akkas jedhama amma naannoo mana keessanii sana kaaffee bakka bashannanaa sanan taa'ee jira dhufuu dandeessaa Yoo hin dandeenye nan dhufa. yoo hin danda'e miti kanan dhufa jedha mala Uff. Nan dhufa bakka hojii xiqqoo wayiin qabee jira taa'in eeggachumatti. akkas jedhama ana gooshama si waamaa jira esh akkuma waan guddaatti waame silaa ofiin qabdu billaachi dhagaatti uwwisti moo maal jedhani baallee gamteessaadha jedhanii waamaa jira waansaa Gooshama. Oh, waaqayyo si haa eebbisu waaqayyo si haa eebbisu attam leensa nagaadha Nagaadha. attam nagaadha miti attam nagaadha attam nagaadha miti Maanni gooshama duroo mana barumsaatti piis na'u jechaa baate amma maaltu argame? Aayumtuun argamne galanni waaqayyoof haa ta'u waaqayyo si haa eebbisu taa'e Gooftaa Yesuus. Maanni reestiraachoon immoo utaaloo si qabe moo maayini? maal jechuudha tajaajilaadha Irreen maqaa Yesuus. Maanni mataan dur xaqallala maan turree gooftaa? jechuun kun egaa istaayiliidhuma keenya namoota kan biraarraa adda ba'uudhaaf jennee egaa gaafa sagantaarra oollu kana fayyadamna mataan immoo namooti kan biraan akka ittiin adda nu baafatan wenneeti. Akkam naan galle anaaf. Yaa'u tajaajilaadha egaa amma isa dhiisiiti baay'ee sitti bareedeera ammoo dhugaa amma. Isa galatoomiiti maali tajaajilaa ta'uun kee istiraachoo baachuuf mataa baxxaruudhaan beekamaa ree? Jechuun illee isaan hin beekamu garuu mallattoodhuma keenya malee amma isa dhiisiiti amma kana si barbaade waa'ee dibataa naasayin waa'ee isaatti hin bu'in inni itti hin bu'amu amma kana. Toleeshi maaliif na barbaadde akka sarditee na waamuun kee maaliifidha? Amma gamteessaan mana ofii kootiitu naasaa dheeraadhe kan. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u wanti hundumtuu akka yaada waaqayyooti wanti hundumtuu karoora waaqayyootiin raawwata. Hiriyaa koo sana beektamini isa manqorqoraa waaqayyoo sana. Maanni ijoomaan qorqoraa taatanii dhumtanii kamiin immoo? Gamteessaadha kaayee gamteessaadha yaa'u waaqayyo nutti fayyadama kaayee nutti fayyadama bakka hojjetaa isaa nu godhatee manqorqoraa isaa nu godhatee nu keessaan eebba gadi roobsaa oola. Gamteessaa. Oo bareeraan. Ishi manqorqoroochi maal jettaniree? Xoroodha. Egaa waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Ameen. Galanni isaaf haa ta'u. Egaa gaa'ilas waaqayyotu namaa kennaa. Gaa'illi dhaabbatti waaqayyo dhaabedha. Kennaa waaqayyo namaa kennedha. Waaqayyo jannata deniin keessatti jalqaba gaa'ila dhaabe. Kennaa waaqayyooti gaa'illi. Goosha fuuchuuf immoo ati? Yaa guyyaa isaatti gaafa waaqayyo jedhe nafa. Nafuunis waaqayyo jedhe kan kosi nafu. Indee maal eenyu fuuchuuf ree? Gamteessaatu fuuchuufi. Oo baga gammaddani dhugaa. Baga walumaan gammanne dhugaa baay'ee namatti tola. Indaa'um inni guyyaan fuudha isaa iyyuu murtaa'eera. Xumurameera jechuudha. Abjuudhaan arge guyyaa fuudha isaa kanas. Ishee fuudhus abjuudhaan arge. Akkam? Abjuudhaan arge ishee fuudhus guyyaa fuudha isaas abjuudhaan arge torban sadii irraa fuudha. Abjuudhaan arge torban sadii irraa fuudha. Innaa xinnoo kan rakkoo ta'e amma ishee fuudhu sana ittiin himne inni. Xinnoo kanatu rakkoo ta'e. Akkamitti tuuttiin himini torban sadii irraatti qaxaruu qabateen? Abjuudhaan arge kama rakkoon qabu yaa'u abjuudhaan arge waan ta'eef wantichi xumuramaadha bakka indiddi jedhamee yaadamu waan ta'eef waanuma sirriidha. Kanaaf torban sadii irraa fuudha. Kanuma sitti muun dhufe. Kottaa kolfaa. Abjuudhaan arge akkamitti ituu ittiin himin ituu intalaa wajjin hariiroo jaalalaan geggeessin ituu hin baratin waldaa deemanii ituu hin kadhachiifatin akkamitti maal jechuudha kun?
Maal kunoo sitti maan jira miti ani. Maalan ittiin taree deemiin talatti mika guddishee. Yaa iseen abjuudhaan argeesi fuuchuu ka'u siidha. Irra naa deebiime. Maal jettee? Nama abjuudhaan si argee abjuudhaan guyyaa cidhasaa argee fuudhu gamteessaa qabdaan jedhe baqa gamteessaan si fuuchuu barbaada abjuudhaan argee indaa'uma abjuucha sitti himuun barbaachisaadha yoo ta'e inni maal naan jedhee akkuma kanatti itti minaan jedhee anaaf ishee gidduutti ni masoobii guddaa arga'e. Masoobii kanarraa immoo hixannee biddeen nyaannaa jedhe. Kun immoo hiikisaa maa inni wajjiniin mana tokko keessa jiraattu biddeena nyaattu jechuudha. Kan biraa abjuurma sanatti fufee biddeena nyaannee kaanee immoo maaliin arga jedhee maasii bal'aa marga qabu tokko keessa marga lalisaa keessa lama taanee fiignaa jedhe. Harka wal qabannee deemnaa jedhe. Bokkaa guddaa tokkotti immoo nutti gadi roobaa jedhe abjuudhaan. Kun immoo maasii bal'aan marga lalisaa qabu sun eebbadha. Bokkaan gadi isinitti roobu sun immoo eebba waaqarraati. Abjuudhaan arge kana jechuudha. Isa booddee lama taanee inni gaafa sargii uffatan kun veelloo uffanneetu bokkaa kana keessa deemnaaanii fi leensaanii itti muun sodaadhee 7 3 har'aati. Cidhi keenya itti miiyyeen ani dhufe. Kanumaaf si barbaade. Dhugaadhaayi. Keessumaa dhugaan jedhee. Maalitiin qoostamu? Maal jechuudha abjuudhaan argee si fuuchuuf inni jedhu sidha kannaan jettu. Ana leensaadhaan akkas jettaati. Ilaa amma bara kana namni fuudhayyuu lafa namni baqate kanatti abjuudhaan si argee amma dargaggeessi fuudha baqateera misa abjuudhaan argu mitiiti. Dargaggeessi maal baqata ooyette fuudha baqataa jira. Inni immoo sin fuudhaa siin jedhe. Isayyuu immoo sabeen lama fagoo miti 7 3 har'aa. Yeroo kun gubini sagantaan qabaan. Baay'ee namatti qoostaa. Amma yaada keenatti miti haqeen itti hima. Ani badee lalisa. Ana wajjin ikkoo barattee taamati nan beektu moo? Abjuudhaan si arge ani eenyuun abjuudhaan na arge kan na fuudhuuf na waamte ati bilbiltee. Leensaa. Maalidha kuni? Ishaa ta'uutii immoo waldaa isaa deemtu sin. Waldaa isaa deemtu. Ani moo inni? Lamman keessan iyyuu. Nuyyuu waldaadha waldaa maaliidhaan? Naadhaku. Nu lamman waldaadha nuyyuu. Waaqayyoon itti fayyadama waldaan maal hojjenna waldaan nuyi mandara keessa deemnee namootuma dadhaban gargaarraa waldaadhaan iyyuu namu gara keenya dhufu malee maal hojjenna waldaa ganaa saba gidduu dhannee gadobbuufna. Isa maaltu waldaa godhee gooshama itu dhuguma nama waaqayyoo ta'ee qobaasa mandara keessa deemeen xallisu. Dibatatti hin bu'in. Dhaqu. Ani nin jedhu kennaa waaqayyoo sinii kenne kana qabeenya dhuunfaa keessanii seetanii inni sinii akka barbaaddanitti haasuftanii akka barbaaddanitti raawwattan. Maal jechuudha? Akka ittiin tajaajilu fakkaata kan nuti kennan. Akka gootu atam. Istiraachuu baattu kana gatiiti macaafa qulqulluu dhaqii fuudhiitii dubbifadhu. Rakkoon qabu soofti kooppii isaa nan barbaada. Jalqabarra waa'ee gaa'ilaa yaaduu dhiisaatii dura gara yaada waaqayyootti deebi'a. Gara mana waaqayyootti deebi'a shi. Maal kuni? Ani koo hojii kanan dhiisee dhufee fi qumna gara tokkootiif na waamta jedhee si amanee dhufuun koo gowwummaan koo maal kun eessaa ba'ee? Leensaa jechuun inni si dabbare yoo ta'e garuu anis hin fuune. Tarii eebba koo yoo ta'e bira dabarsuun hin ta'u kaan. Dhugaamu. Jetteere. Hin fuune jechuun hin fuune anis. Hin fuune? Maaliif namni akka kanaan jedhiman? Hiriyaa kootii fi akka kana jettee na haasofsiisaan turre? Amma moo deebitee akka kanaa kan waldaa keessa deddeebi'ee waa'ee wangeelaan beeka jedhee mandara keessa asiifachi fiigu. Kan akka keetiiti? Tish kashalabbee maqaa tajaajiltootaa hin balleessinaa. Maal kun ishiin hin jedheen? Abiddaa wajjin wallaansoo qabdee. Kashalabbee garuu dhugaattu kashalabbeedhaanis waamicha koo dhiisee iddoo naan taaneen dhaabadhe kashalabbeedhaan iyyuu dhiiseera bakka.